Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu biyya keessaa fi biyya alaa bal'ina isaanii qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraatti nu waliin tura. Gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ajjeechaa suukanneessaa lammiilee irra gahaa jiru cimsee balaaleffate. Gumichi ajjeechaa miidhaa danqaa buqqaatii fi saamicha lammiilee biyyattii irra gahaa jiru cimsee kan balaaleffatu ta'uu ibsa abbootii amantii eegdota gararraa gumicha waliin Finfinneetti kenneen beeksiseera. Barreessaan olaanaan gumichaa Qeesis Taagaayee Taaddalaa ibsa kennaniin akka jedhanitti qondaaltonni ajjeechaa gara jabinaa lammiilee irratti raawwatamaa jiru dhaabbilee amantii hundaan balaaleffatamuu qabaa jedhan. Biyyattii keessatti nageenyi waaraan akka dhufuufis mariin furmaata ta'uu dubbataniiru. Ajjeechaan gara jabinaa dhiheenya kana godina Shawaa Kaabaa Anaadarraatti lammiilee nagaa irratti raawwatame sadarkaa rakkoon nageenyaa irra gahe kan mul'isu ta'uu himanii dhaabbileen amantii hundi dhimma nageenyaa araaraa fi dhiifamaatti xiyyeeffachuun hojjechuu akka qaban yaadachiisaniiru. Nageenya uummataa fi biyyaa eegsisuun ajandaa ijoo mootummaa ta'uu akka qabus himanii rakkoo murnoonni hidhatanii socho'an uumanii keessumaa uummanni naannawa daangaa bulchiinsa Oromiyaa fi Amaaraa jiraatu qormaata hamaa keessa jiraachuu eeraniiru. Rakkoon nageenyaa kun yeroo gara yerootti hammaachaa dhufuun abbootiin amantii daran yaaddessaa jiraachuu ibsanii rakkoo nageenyaa kana karaa waaraan furuuf hunduu nageenyaaf dursa kennuu akka qabu dhaamaniiru. Walitti bu'iinsi waraanuu lubbuu galaafachuu fi qabeenya barbadeessuu malee bu'aa tokkollee hin qabu jedhanii miidhaa waraana qabu darbirraa barachuun waraanni tasuma filannoo ta'ee itti fufuu akka hin qabne kaayaniiru. Qaamoleen rakkoo siyaasaa hidhannoon furuuf socho'an marti gara marii fi nageenyaatti akka dhufaniifis waamicha dhiheessaniiru. Manni murtii jecha ragaalee ittisa obbo Taayyee Danda'aa dhageeffachuuf beellama laate. Deetaan ministeera nagahaa kan turanii fi miseensa caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa meeshaalee waraanaa seeraan alaa mana jireenyaa isaaniitti argamuu jedhamee ilaalchisee himata irratti dhihaate akka ofirraa ittisan manni murtii ajajuu isaa ni yaadatama. Aangawaan duraanii kun aangawoota mootummaa dhimmicha beeku jedhan 5 mana murtiitti dhihaatanii jecha ragummaa akka kennaniif ragaa ittisaa waamatanii qondaaltonni mootummaa lama dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa 9/2017 taa'ame irratti jecha isaanii kennaniiru. Jecha ragaalee ittisaa hafan 3 dhageeffachuuf waraqaa waamichaa akka erguu manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi tokkoffaa kan yakkoota heeraa fi sirna heeraa irratti raawwatameen ilaalu dhaddacha har'aa akka lakkoofsa Itoophiyaatti 9/17/2017 taa'een himeera. Haaluma kanaan jecha ragaalee ittisaa sadeenii dhageeffachuuf muddee 3/2017tti beellama laateera. Gama biraatiin ji'a muddee akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2016 aangoorraa kaafamanii kan hidhaman obbo Taayyee Danda'aa mana murtiitti osoo hin dhiyaatin ji'oota 4 fukkaanfamee tureera jechuun sarbamni mirgoota namoomaa akka irratti raawwatame iyyatanii turan. Komishiiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaas sarbama mirga namoomaa irratti raawwatameera jedhan akka qoratuuf gaafataniiru. Kana malees abukaatoowwan koo doorsisuun akka dhaddacha irratti naaf hin dhaabbanne taasiseera kan jedhan waajjira odeeffannoo fi tika biyyaalessaas mirga heeraan kennameef sarbuu isaa himuun akka gaafatamuuf iyyataniiru. Abbaan alangaa fi poolisiin federaalaa komishinii mirgoota namoomaan kan qoratamaniif obbo Taayyee Danda'aa gaafatanii kan turan yommuu ta'u komishinichi qorannoo isaatiif guyyoonni 30 akka kennameef mana murtichaatti gaafateera. Haa ta'u malee guyyaan komishinichaan gaafatame baay'ee ta'uu kan himan obbo Taayyeen komishinichi beellama itti aanu muddee 3/2017tti gabaasa isaa akka dhiheessu gaafataniiru. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin qaamolee dhimmicha qoratee dhiheessuuf yeroon gaafate guyyaa 30 akka kennamuuf gama bakka bu'aa isaatiin dhaddacha irratti gaafateera. Manni murtichaas komishinichi qorannoo isaa adeemsisee gabaasa akka dhiyeessuuf guyyoota 30 gaafatee hayyamuun dhaddachi goolabameera. Manni marii ministeerota baajata dabalataa birrii biiliyoona 600 raggaasisee baajanni waliigalaa birrii tiriliyoona 1.5 gahe. Manni marii ministeerota wixinee labsii baajata dabalataa birrii biiliyoona 581.9 raggaasisuun baajanni waliigalaa bara kanaa birrii tiriliyoona 1.5 akka gahu taasiseera. Biiroon muummicha ministeeraa ibsa baasee manni marii ministeerotaa marii 3/21/2024 taasiseen wixinee labsii baajata dabalataa eeyyamu raggaasisuun gara mana marii bakka bu'oota uummataatti ergeera. Baajanni dabalataa kun dandeettii faayinaansii mootummaa guddisuu, galii guddisuu fi baasii dabalataa ilaalcha keessa kan galcheedha jedhame. Manni marii bakka bu'oota uummataa si'a dhumaatiif wixinee kana kan raggaasisu ta'a jedhamee eegama. Manni marii ministeerotaa baajata dabalataa kana kan raggaasisu manni marii bakka bu'oota uummataa baajanni bara kanaa birrii biiliyoona 971.2 akka ta'u waxabajjii bara 2024 keessa erga raggaasisee boodaadha. Baajanni dabalataa kunis rakkoolee jijjiirama diinagdee kanaan wal qabatanii mudatan furuuf ooluu akka malu ogeessonni diinagdee dubbataniiru. Daballi mindaa hojjettoota mootummaa miiliyoona 2.4 ta'aniif taasifamu eeruun ministeerri faayinaansii baajanni dabalataa birrii biiliyoona 91.4 akka raggaasifamu mana maree ministeerotaaf gaafatee ture. Qaala'insa jireenyaa jijjiirama diinagdee guddaa taasifame hordofuun dhufu salphisuuf hojjettoota mootummaatiif
daballee mindaa taasifamuu akka qabu ministeera faayinaansii Ahmad Shidee dubbatanii turan. Mindaan daballee kun ji'a onkololeessaatti akka kaffalamu haa taasifamuu malee hojjettoonni mootummaa daballee kana akka hin argine dubbataniiru. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa baranaa haala fooyya'aa ta'een keessummeessuuf qophii taasifamaa jiraachuu kantiibaa Adaanech Abeebee dubbatan. Bu'uura kanaan har'a abbootii hoteelaa fi qaamolee damichaa waliin mari'anneerra jedhan. Magaalaa giddugala turizimii fi konferansii taasisuuf hojii eegallee daran cimsuun yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa qofa osoo hin taane yaa'iilee biroo Afrikaa fi idil-addunyaa gurguddoo gara magaalaa Finfinneetti akka dhufan gahee isaanii akka bahatan abbootii qabeenyaa damicha irratti hirmaatan waliin walii galleerra jedhan fuula miidiyaa hawaasaa isaaniitti maxxansaniin. Oduu biyya alaatiin gareen biyyoota G7 ta'an dhimma ajaja hidhaa Netanyaahuu irratti ejjennoo wal fakkaatu akka qabaatan gaafataniiru. Sadarkaan ministeerotaatti konferansii guyyoota lamaaf geggeessaa jiru gareen G7 har'a dhimmicha irratti ibsa ejjennoo waloo ni kenna jedhamee eegama. Manni murtii akka idil-addunyaa ajaja hidhaa Netanyaahuu irratti baaseen booda biyyoonni dhihaa dhimma kana irratti yaada adda addaa agarsiisaa jiru. Gareen biyyoota G7 ta'an ajaja hidhaa mana murtii akka idil-addunyaa ministeera muummee Benjaamin Netanyaahuu irratti baasee ejjennoo wal fakkaataa calaqqisiisuu akka qaban dubbataniiru. Yeroo ammaa kana dura taa'aa garee kanaa kan ta'an ministeerri dhimma alaa Xaaliyaanii Antooniyoo Taajaanii dhimma kana irratti tokko ta'uu qabna jedhan. Ibsa ejjennoo xumuraa yaa'ii ministeerota dhimma alaa itti aanu har'a geggeeffamu keessatti ejjennoo wal fakkaataa calaqqisiisuuf mari'achaa jiraachuu himaniiru. Miseensa garee kanaa kan taate Ameerikaan murtee mana murtii kana mormuun ishee ni yaadatama. Pirezidaantiin Joo Baayiden gama isaaniitiin haalli kun qaaniidha jechuun ibsaniiru. Kamisa darbe ICC'n Netanyaahuu ministeera ittisaa duraanii Yaa'oof Gaalaatii fi hoogganaa Hamaas Ibraahim Al-Masrii yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamuun ajaja hidhaa baasee ture. Bakka bu'oonni Saudi Arabiyaa, United Arab Emirates, Misrii fi Qaatar waamichaan konferansii kana irratti hirmaachaa jiru. Yaada falmisiisaa dhimma ajaja hidhaa Netanyaahuu irratti gareen torba biyyoota waldhabdee keessa jiran of keessatti hammatee ejjennoo wal fakkaatu calaqqisiisuuf rakkisaa ta'uu akka danda'u Reuters gabaaseera. Yeroo ammaa kana xiyyeeffannoo bal'aa argate Hizboolaa fi Israa'el gidduutti dhukaasa dhaabuun yoo milkaa'e haala jiru salphisuu akka danda'us tilmaamameera. Kun osoo kanaan jiru Netanyaahuu irratti hidhaa osoo hin taane ajjeechatu mala jechuun Ayatollaa Ali Khamenei dubbataniiru. Manni murtii akka idil-addunyaa ICC ministeera muummee Benjaamin Netanyaahuu irratti murtee hidhaa osoo hin taane murtee du'aa dabarsuu akka qabu gaggeessaan olaanaan Iraan Ayatollaa Ali Khamenei dubbataniiru. Tajaajilli oduu Reuters akka gabaasetti dureen Iraan Ayatollaa Aliin kana kan jedhan wiixata sadaasa 25 yoo ta'u Netanyahuudhaaf kan malu hidhaa osoo hin taane murtee du'aati jedhan. Manni murtii akka idil-addunyaa ICC'n kamisa darbe ministeera muummee Benjaamin Netanyahuu, ministeera ittisaa duraanii Yaa'oof Gaalaatii fi gaggeessaa Hamaas kan amma lubbuun hin jirre Muhammad Deif irratti ajaja hidhaa baasuun ni yaadatama. Murtee mana murtii idil-addunyaa kana irratti guyyaa kaleessaa yaada kan kennan Ayatollaan ajaja hidhaa baasanii jiru. Kuni gahaa miti gaggeessitoota yakkamtoota kana irratti murteen du'aa darbuu qaba jedhan waa'ee gaggeessitoota Israa'el yeroo dubbatan. Benjaamin Netanyahuun yakka farra dhala namoomaa raawwachuu mana murtii akka idil-addunyaatti himatamuun hooggantoota biyyoota addunyaa akka hidhaman ajajni irratti bahe 4 keessaa tokko ta'aniiru. Netanyahuun tarree hooggantoota akka pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin, hoogganaa duraanii Suudaan Omar al-Bashir, kan Liibiyaa Muhammad Gaddaafii fa'aa tarree galaniiru. Oduu xumuraatiin Tiraamp guyyaa jalqabaa Chaayinaa, Kaanaadaa fi Meeksikoo irratti taarifa akka dabalan dhaadatan. Pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uuf kan filataman Doonaald Tiraamp guyyaa jalqabaa baalli isaanii harkaan gahatan Chaayinaa, Kaanaadaa fi Meeksikoo irratti taarifa akka dabalan dhaadataniiru. Tiraamp kana kan godhaniif namoota karaa seeraan alaa gara Ameerikaa seenan dhaabsisuuf daddabarsa qoricha sammuu namaa hadoochuu ittisuudhaaf kan dubbatan jedhaniiru. Ammajjii 20tti ifaan hojii isaanii kan jalqaban Doonaald Tiraamp guyyaa jalqabaa oomishaalee Kaanaadaa fi Meeksikoo irraa galan irraa taarifa dhibbantaa 25 akka kaa'amuuf ajaja akka mallatteessan beeksisaniiru. Bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa baalli kennan Joo Baayiden Chaayinaan oomisha qoricha sammuu namaa hadoochuu qopheessuuf oolu feentaaniil jedhamu hojjechuu akka dhaabduuf gaafachuun isaanii yaadatama. Washington akka jettutti bara darbe keessa qofa sababa feentaaniil kanaan Ameerikaanonni 75,000 du'aniiru. Kaanaadaa fi Meeksikoon baqattoota seeraan alaa gara Ameerikaa seenan hanga dhaabsisanitti akkasumas qoricha sammuu namaa hadoochuu feentaaniil jedhamu gara Ameerikaa akka hin seenne hanga dhorkanitti taarifni irra kaa'amuu mala jedhaniiru. Akka isaan jedhanitti aangawoonni Chaayinaa qoricha sammuu namaa hadoochuu feentaaniil jedhamu kana namoota oomishan du'aan adabuuf waadaa galanii turan. Washingtonitti dubbi himaan imbaasii Chaayinaa yaadni Chaayinaa ta'e jettee feentaaniil akka gara Ameerikaa galu gooti jedhu dhugaa irraa kan fagaateedha jedhan. Kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa waan waliin turtaniif galatooma.